Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota qaqqaaliiwwanii fi gaggaariiwwan ilmaan oromoo akkami nagaa fayyaa keessanii alhamdulillahi nagaan biraanii obboleeyyan kiyyaa inshaallahu ta'aalaa ani rabbiin jedhee qur'aana argitan kana suuratu faatihaa irraa jalqabee hanga suuratu baqaraa xumuruudhaaf yookaan immoo qara'uudhaaf qophii xumureen jira, karoorfadheetiin jira. Inshaallah isinillee immoo ilmaan oromoo hundi keessan akkana cinaa dhaabbatan yuutuubii kiyya sabiskirayib, laayik, sheer gochuudhaan akkana jajjabeessitan abdiin isinirraa qaba. Inshaallah waliin barannaan isiniin jedha. Qur'aana rabbii kabajamaa fi jaalatamaa dhiisaatii diraamaa adda addaa haraama adda addaatillee sheer sabiskirayib godhamaa waan jiruuf sheer naa godhaa, sabiskirayib illee naa godhaa isiniin jedha. Na jajjabeessaa isiniin jedha ilmaan oromoo wal malee waan qabnu hin qabnu akkana jajjabeessitanillee abdii guutuu isinirraa qaba. Hanga wal babbaruutti akkasumatti sagalemaan shesheena gaafa wal barree sabiskirayib illee naa gootanii na gammachiifta. Fuula kiyya immoo as bahee sin bashannansiisaa isiniin jedha. Inshaallah qur'aana waliin qaraanaa waliin hafaznaa iddoon dogongorellee koomentii jalatti naa barreessaan isiniin jedha. Anillee hedduu biyya keetii miti garuu kanuma biyya nu sanirraa walii qooduun gaariidha hanga biyya kan tokko jechuumaa fi inshaallah ammaaf asumatti isinirraa gabaabsaa nagahaan naa jiraadha. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.